fudhataman qabu ijoollee Oromoo akka gootan godhaa achina baasaa isiniin jedha. Qoraan daddabaadhee guddifadhee abbaan irraa waraana deemee luka lama irraa fixatee ani ijoollee nama 8 isaa wali guddisee. Namni dhaan. Oljibo awwaa eessatti? Eessatti? Ati eessa? Baale kutu badu? Baale gaas. Gaas. Baale. Wanti arsiitiin ajjeesaa wallah. Walloon ilmaaf tirbi jedhu. Wanti fiidhaan garuu. Arsiin harree malee saltu. Jawaarti kaala dhaabite. Jawaarti kaala abbaa barbaadan. Isa darama gurguratee mokka. Isa darama gurguratee. 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 Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti silaalee qabu. Egaan gocha suukaneessaa fi gocha gara jabummaa ilma namaa irratti raawwachuuf hin malleetu miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jira. Wanti akkaan garaa nama nyaatu guyyarraa viidiyoolee haaraa gocha hammeenyaa haaraa argaa jirra. Guyyaa har'aas viidiyoolee 3 hanga 4 kan caalan kan tamsaasa kallattiidhaan darbee fi akkasumas viidiyoo waraabamee miidiyaa hawaasaatti irra deemaa jiru akkaan onnee nama madeessa. Taateen kun taatee akkamiiti jechuun keessa hin oolu. Akkuma miidiyaa hawaasaa irratti argan gocha hamaa ilma dhiiraa irratti waan addunyaa irratti ta'amee hin beekne qaama sagaraadhaaf fayyadamu uleedhaan gizee itti taphatan kanarraa kanaaf viidiyoon gama jalaatiin baheetii fi akkasumas immootu gareelee adda addaa keessatti haasamaa jiru. Dhiironni mukni akkasitti itti dhiibamaa ture sun wantoota hin barbaachifne qunnamtiileen garaagaraa akka irratti deemame dubbatan akka dhaadannootitti dubbatamaa jira. Yaa Oromoo na dhagahi. Gochi kuni yeroo gabaabaa keessatti yoo hin dhaabbanne gara hammeenya badee wal balleessuutti deemaa jira. Hanga ammaatti wanti argaa jiru namni takka jidduu seenee waan kana dhaabuudhaaf mokoraa yaalaa hin jiran. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti beekaman muraasni araara kana buusuudhaaf yaalii godhanis hin milkoofne. Kanaaf carraan amma jiru hayyoonni Oromoo miidiyaaleen Oromoo eessa jirtan yeroo ammaa kanatti ilmi dhiiraa gaafa akkas ta'u waan obboleessa kee taanee fi waan fira kee taanee fi kutaa kamirraafuu ta'e gochi hammeenya ilma namaa irratti adeemsifamu kamuyyuu fudhataman qabu. Isumaayyuu gocha namoonni biraa miidiyaa hawaasaa irratti wal lolaniif miskiinni waa tokko hin beekne miskiinni odeeffannoo kanarraa bilisa qabamee dararamaa jira. Miskiina qofaa miti. Abbaan keessan namni guddaan akka daa'imaatti itti taphatamaa jira. Viidiyoolee gaggabaabsee hanga danda'u miidiyaan hawaasaa heeyyamuu baatullee isin argisiisuuf iyyaan garuu mootu guutuusaa agarsiisuuf miidiyaa hawaasaa irratti hin danda'amu. Miidiyaan hawaasaa guutuun nama uggura. Gochoonni gochoota hamaadha. Gochoota miidiyaa hawaasaa irratti baasuu fi miti ijaan laaluuf namaa mijatu miti. Ilmi dhiiraa jiran akkamitti gudeedamu? Osoo qaama namaatiin gudeedame hoo ilmi namaa akkamitti muka gogaan itti dhiibama? Guyyarraa namni viidiyoo tokko arge guyyurraa garuu ta'amaa jira. Eeggadda eegalan kaleessa akkasi har'a akkasi. San qofaa miti. Tumaan reebichi biyyee afaanitti wal tumuun guyyurraa ta'amaa jira. Namni viidiyoo guyyaa jalqabaa san se'ee tasgabbaa'ee dubbii kana dhaabaa jira. Jaran akkasii miti viidiyoon guyyurraa gayyaa hojjeta. Har'a qofa viidiyoo 3 ka akkaan imimmaan nama qabsiisu. Linkilee telegiraamii keessa deemati ilaala. Feesbuukii hin eeyyamu, tiktookii hin eeyyamu, yuutuubii hin eeyyamu, viidiyoolee sana miidiyaan hawaasaa kamuu hin eeyyamu. Telegiraama fi waasaappiidha yoo walii ergan qofa wanta san arguu danda'an. Kanaaf miidiyaaleen hawaasaa keessayyuu maqaa dhoofnee kan dubbannu miidiyaaleen akka OMN gadi bahee waan kana dhaabsisuu danda'uu qaba. Maaliif jennaan ilma namaatiin sunillee sagalee ummataati. Sagalee hawaasaati inni kunillee hawaasa ummata keessaa isa tokko. Wanni kun akka dhaabatuuf duula godhuu qaban. Namoota hayyoota Oromoo affeeruudha qaban. Dubbiin kun yoo dhaabanne hamaadha. Yaa jira keenya osoo obboleessa kee ta'e callistee laalta. Osoo fira kee ta'e callistee laalta. Osoo si ta'e hoo miti kadhatteetii miti waan barbaadde gootee dhaabsitan. Warri akkana godhaa jiru ijoollee wallaaltuu Saharaa keessa jirtudha. Sababa isaanii maqaan biyya maqaan immootu hawaasa saba bal'aa badaa jira. Maqaan sababa kutaa sanaa qofa osoo hin taane maqaan guutuun Oromoo badaa jira. Oromoon akkana wal godhaa jira jedhamee moodiin nurra qabatamaa jira. Haati miskiinaa ba'oo jirti. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Haati miskiinaa ilma kiyya jettee gaafa boottu ilma qoraan baadhattee guddifattee har'a bornaa dabarsattee ergatteetu itti taphatamaa jira.
kana argaa akkamiin callifamu jarana akkatti dubbannu dhabne humna itti waan kana dhaabsifnu dhabne sodaa miti kun namni wal sodaatee wal dhaabuu hin danda'u oromoon lolli oromoo abadan hin dhaabatu yoo nageenyi bu'ee achitti wal balleessuun hin danda'ama ture garuu furmaanni wal balleessuu miti nagaa buusuudha namoonni gariin maal jedhe araaraman qabnu ebana wajjin araaramnu jedhan yaa obboleessaa obboleetti ati asteette koomentiidhaa fi viidiyoodha hin araaramnu jetta inni achitti dararamaa jiru sunoo sababa eenyuti zambiin isaa maali osoo si taate hoo akkamitti dhiiga miskiinaa tokkorra dhaabattee hin araaramnu nageenya hin buufnu wal fixuu qabnaa jettee hin dhaadatta miidiyaa waasa jette miidiyaan qilleensa warri miidhamu lafatti miidhamaa jira waa'ee kan keetii fi miira keetii dhiisiti waa'ee miskiina achii dhumaa jiru waa'ee miskiina achii dhiiga tofaa jiru waa'ee miskiina achii kara hin taane gudeedamaa jiru wallaahi wabillahi ijoolleen mukaan gudeedamte sun muka qofaanii miti viidiyoon sagaleen miidiyaa hawaasa irra deemaa jira qaama ofiitiin gudeedanii kaanii mukaan itti taran itti ilma dhiirati ilmoo dhiira yaa jarana gochi kuni gocha kaleessa gadi baanee firii feeban jenne sanaa gadi gara jabummaa sanirraa gadi ta'eeti ustaazonni kennallee yoo dandeettan gabbaatini waan kana irraa dhaabsisa oromoon kutaa 11 wanti kun si ilaallata namummaan wanti biraa hafe namummaan yoo sitti dhagame waan kana dhaabsisuuf carraaqqii tattaaffii gochuu danda'uudha qabda dhaabatuu qaba kun wallaalaa wal fixu jira sababa miidiyaa hawaasaa namoota muraasatiif arraba ijoolleen muraasni walitti darbiteef gocha akkanaa warra deemsisaa jiran kanaasa ka biraa ka itti qaxxaamaa jiru ka itti miidhamaa jiru ka biraa maaliif ta'e kun dhaabatuu danda'uudha qaba callisnee miidiyaa qofarratti miidiyaa mana ofii keenya keessa teennee gootummaa keenya sarraaf qaba ganna dhiisaa jiran kun mana keessa jira keenya mana kiyya cufadhee hasaara namni tokko jiru ka achii miidhamaa jiru sunoo sababa kiyyamaa miidhamaadha gaafiin kiyyaa gaafiin deebii dhabe isa kana sababa nuti mana keenya keessa teennee akka barbaanne waa jennuuf miskiinni maa miidhamaadha abbaa dhimmaa maa waliin qabne kallattiin abbichi dhimmi ilaallatu abbaan dubbii kaasa abbaan wal lole maa waliin qabneedha maaliif miskiina horii ofii eeggatu miskiina hoolaa ofii eeggatee haadha ofii guddifata abbaa ofii nyaachifataa jiru maaliif dararaniidha kanaaf oromoon amaanaa isinirra kaannee jirra waan kana nurraa dhaabsisaa namni akkatti nafu seenatu galmaa wanta kanarratti ilmootti darbaa deema kaleessa wanni oromoon agarraa milinikiin balaaleffattuuf gocha inni kaleessa ummata oromoo irratti raawwatee farra isa balaaleffataa jiran malee har'a inni lubbuun jiraatati miti wanti seenaa darbe balaaleffataa deemtuuf dhaloonni irraa baratee irraa of eeggatuuf gocha akkasiitu deemamaa jira dhugaa dubbachuuf gochi kun fudhataman qabu gama kamiinuyyuu sababa wallaala miidiyaa irra bahee afaan banuuf kutaa fi kutaa walitti buusanii miskiina ficcisiisuu dhaabbachuudha qaba kun wantoota baay'eetu deemamaa jira ija keessanii yoo argitan wallahi wabilla ilma namaa taate naatoo sitti hin dhagaamne jiru jechuudha namni hundi miidiyaa hawaasatti irratti waan viidiyoon arginiif callisuu danda'a garuu gaafa argite miirichi isaa karaa si dabarsa inumaayyuu tasgabbiin haasa'u jira tasgabbiidha maaliif tasgabbiin haasa'u ofiif jennee osoo hin taane miskiinni sun nagaan achii gadi haa ba'uuf namoota lubbuun darbetu jira jedhameetiniin dubbatamaa jira inumaayyuu maaf kuni ta'edha kanaaf hundi keessan duula wal fakkaataa warroota waan kana dhaabsisuu danda'an hanga sadarkaa abbaa gadaatti abbaan gadaa maaliif achi taa'e saba kana nagaa keessa goosisuuf kanaaf sadarkaa san ga'eetiniin duulli kun dhaabbachuu danda'uu qaba gara jiruun viidiyoolee walii daddabarsaa dhaamsa akkasii walii daddabarsaa namoota fi miidiyaa hawaasaa hunda yaamaa miidiyaa kana baxabbataa isiniin jedha ijoollee sun nagaan ba'uu qabdi warri immoo waan kana gochaa jirtanillee rabbii isin uume irratti of laala namummaa kaleessa ji'a sagargaraa teettee dhalattisan of laali guyyaan kun osoo narra ga'ee jedhii yaaddi yoo dandeessan waan kana dhaabaa kanumaan isinin jedha viidiyooleen mummuraasa keessaa yoo danda'ame miidiyaalee hawaasaa tokko tokko irratti maxxansee jira viidiyoo san laaltanii nageenya akka buustan abdii qaba nageenyi kan rabbiiti nagaa buusaa waan ta'amu walumaan laalla duula ammootu itti fufa duulli itti fufu maali duula nagaa buusuu itti fufa ammallee taana nageenyoon jiraanne miskiinni dhumaa jira miskiinni kamuu akka dhumummoo eeyyamuu danda'uu qabu namuu biyya ormaa ta'e malee osoo biyya ta'e karaa ittiin falmatuu fi akka itti falmatu beeka ture biyya ormaati sahaara bakka namuu wal argee wal qabuu hin dandeenye waan ta'eef
abbaan barbaade nama 5 nama 10 nama tokko taphatu hin dadhabu dubartiin nama lama yoo si qabde sitti taphatti jechuudha kophatti silaammootu dirree gaariirra jiraate namu wal fahama ture dubbiin dubbii bakka dirreetti wal fahama osoo hin taane miskiinatu dhumaa jira kana quba qabaadhaa isin jedha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh